jira ture seera biyyattii kabachiise dhiiga dubartii Oromoodha akka aadaa Oromootti yookaan akka seeraatti nama fixee maatii nasiyaa san nasiyaan irraa hin du'aa fi jiruu hin qooddatu duutee jirti nama ifiisaatiin godhu ture biyyatti kadir aarsaa dila kana abbaan nasiyaa ka garaan booyaa obboleeyyan isiitillee haga isaan booyan suuraa isii tolfatanii obboleeytiin nasiyaa ilmoon nasiyaa dhaltee irraa duute justice for ummaatiyya jettee osoo saraaraa isaa jalaa ootu dubbiin tun sooshaal miidiyaa irra dhuftee nu bira dhuftee soo nuti eega sooshaal miidiyaa irra dhufteellee Kadir Jawar obsa dhabnee ija diinaatiin hin laalle obboleessi keenya kun dhiiroo itti mul'achuu dhabe moo mooxiyyeeffannaa keessan galchini moo maaliif callisee jennee gaafii guddaa nutti ta'e bifa kabajaatiin Kadir si ajjeesen jenne nuti poolisii Oromiyaati ajjeesen jenne liyyuu haayilii Soomaalii obboleeyyii teenya talakkuu baatii jaawajji ajjeeftee hawaasa keenya dachii isaaniirraa buqqaasan maaliif obboleeyyii teenya seera kabachiistee gumaa isiitii miti nama isii ajjeese mana murtii nu dhiyeessite ummata buqqeessan qubsiistee dachii san irratti eegumsa qubsiiste eegumsa gootee fi dachii san dachii Oromooti Soomaaliin teenya yoo jette kaartaa dachiin san ittiin beekamtu ta Oromoo ta'uu takka gootee maaliif seera saniin kabachiisne janneeti dubbachaa jirra. Malee nuti jibbaa Kadiris hin qabnu Kadir kana waan kabanyuuf maqaa Oromootiin aangoorra waan jiruuf hedduu ofirraa eegaa turre. Sinii galee garuu maqaa isaa osoo hin balleessini wanni kuttee Kadir keenya nuti ija diinaatiin sillaallu alagaanu miite tana miidhaa teenyas nurraa kafali dachi teenya irratti uummata keenya nu deebisi eegumsa nu godhii fi kaartaa dachi isaanii ta Oromoo tahuu mirkaneessitu nu baasi kabajaa wajjin arraa rabbiitu sirra jira rabbii gaditti immoo siitu nurra jira ati mootummaadha jennee gaafachaa jirra Kadir garuu dafeellee yoo nu dhaggeeffachuu baate laalee wanni kun dhugumaan na laalata obboleeyyan kiyya kun sagalee gurguddoo tanarra kan nu jiran malee nama biraatii miti waan gaaffii hawaasa kana deebisuun qaba jee gandaabdii baruu dhaqee hawaasa buqqees dubbisee maatii nasiyaa ziyaadis dubbisee baatii takka naa kanna gaaffii teessan hundaniin deebisaa naa obsaa jee maatii sawwaan dubbiseef ji'a takkatti kana nuti kabajaa kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa Kadir Jawaariif qabnuuf inni nu achi dhaqee caayaa gattaa'ee hawaasa wajjin mari'ate xiqqoo justice for nasiyaa kanaafi bitishinii barreessinii saayina godhaa jennee deemaa jirru kan qaama dhimmi ilaallatu qaama uummarraayitii kan mirga dhala namaatii dhaabbate irratti nuti xiyyeeffannaa keessa galchinellee karaa dhaabnee justice for jechuullee obboleessa keenya kana obsaan eeggachaa jirra ammas Kadir keenya si eeggachaa jirra torbee sadii irraa dabarsinee jirra waan takka ta'ati karaa qabsiistee gootellee dhageenyee jirra lama sadiillee ta'uu baattee yaada kee dhageenyee jirra kanaaf dhibbattillee abdii sadakaa jechuu baannu abdiin xiqqoo sammuu keessan dhuftee ammas kabajaa guddaaf jaalalaan si eeggachaa jirra ente irra suuras kabajuu warra si jaalatu warra yeroo ati balleessitee si lolu warra yeroo ati toojitee sitti gammadu yoommoo diinni si laallatees warra sirraa mormoo kanaafi obsaan si eeggachaa jirra ammallee angalatoomiin siin jaa Nasraanii galatoomii dhimma kana akka xumurtee yeroo karoon biraan geessu. Ayyee. Oggota kaawweejaa warra hududuubaa namaa katabuu jira. Niin dheereessee dhiibbaa. Warra kitaaba ijoollee karaa ilaamaa umurii karaas kitaaba ijoollee karoo jira beekee umrii isaanii hojii kitaaba karoo hin beekne. Illee asuma jalatti yoo katabtanillee bareeda duubaan nuu katabtanii. Nuti dhiiga nasiyaa yoo beekellee warra dhaabbatu miti hanga hawaasa sanillee akni isaanii deebii warra dhaabbatu beeka. Warri hawaasa harkannee galatoomaa hanga jaanii isaaniif illee warra dhaabbatu. Dhiiga nasiyaa bichara warra dhaabbatu kana jala murteeffadhaa.
Talammeessaa hoo yoo hadiroon bu'ee kabiraa dhufee jettan. Hadiroon bu'us kabiraa holboosa qabanna. Hadiroo akkasuma faayila keessatti arkaayifa keessa faayila keessa teessi. Laayibirii keessa teessiif dalagaan isaa. Bakka isaan qurxii sanirra taa'ee qabanna kuwaasanis. Laali nuti jenereeshina shoort miimoorii fi arraba mi'eeffatee caluma jiru uummata wali gurratee taa'ee cabcaabiidhaa miti. Nuti jeneral warra dalagee rizaaltiin hanga mul'atu diddiigiyyoo warra afaanii fi arrabaan waan ijoo miti. Kana jala murteeffadha. Afaan mi'aawuu ni martan nu daran afaan qabaachuu ni martan uummata keenya sossobdanii shawwaddanii faayidaa garaa keessatti dhaabbachuu ni maltan. Nuti giin warra harkaa fi sammuu fi tattaafatee rizaaltiin hanga dhufu warra dhaabbatu malee wanni nu dhaabu hin jiru. So warri short geemii taphannaa nuti ijoolleen tun shortii temporary taphatanii sammuu keessa kaayattan. Tana rizaaltii irratti agartan gisee yeroo dhufte. Tanumaan isin jaa fudhadhu. Warra garii jira warra nasiyyuma gisee dhiinis deebi'ee warra dhaaf uummata keenya kaan warra irraanfannutti fakkaatu jira. Garii dammoo Khadiroon yoo bu'e bakalaas harka marannee taanyuu Khadiroo miti abbaan fadhee dhufe abii mataan isaa direedoo bulchaa dhufe abii irratti taalla. Hanga namni keenya imaan isaa irratti argamu warra dhaabbatu miti. Amigo fudhadhu. Deebisaa nama takkaafillee kanneen like yoo nama dhuunfatti si gaafatu ta'e yaada isaatii nama fassee anaa siin ta'e amma nuti wanni itti irratti xiyyeeffannu dhugaadhaanis furmaata waan kanaa harkaa qabu responsibilities qabu itti gaafatamummaas qabu bulchiinsa dirree dawaati. Wanni kanarraa achii hundinuu distractionaa banaanaa godhaa bira dabraa anaa isiniin jee. Lammada namni abbaa fadheetii isiniin jee walitti dhiheenyaaf yoo ta'e jaalala akkamiitu mootummaarraa isin qabee waan jaalala. Like yoomi as namni akkana mootummaa jaalachuu eegale. Moo dhugumaan jaalala moo kuni? Moo hubannaa siyaasaa gahaa qabaachuudha moo waan nuti hin beekne beekuudha moo? Maali ani kan kunu gaafiidha beekte? Egaa mootummaa nama dila kana jaalatu na agarre beekte? Mootummaa bilaash jaalataniinis gaafii biraati jeeti yaada. Bulchiinsa dirree dawaa wajji haasoina. Furmaata irraa eenyus galatoonfamuu qabus yoo waan kana hojii kana nu hiise mootummaa dirree dawaati bulchiinsa dirree dawaati obboleessa keenya Khadiir Jawaariin hoogganamu jechuudha. Akkasitti haa hubannu nama biraa hundaahu yaada isaa ibsachuu danda'a. Ilmaan Oromoo hundaahu fedhu Amaaraa haa ta'u fedhu Somaalees haa ta'u bidaas hin yaada. Garuu yaadni namaa yaada. Waan kana nuti qoranneeti waan arra eegallee miti baatii sadii almost jirra waan bichaatti jechuudha dubbiin justice for Nasiyaan. Waan namni gaafillee itti kaasuu danda'u miti. Namni takka dhiigni obboleettii keetii sirraa du'ee dhiiga saniif haatee yoo iyyiteehu haqa qabdaa jechuudha. Akkamii iyyita namni akkamii siin jaa jenereeshina kana keessatti hin ta'u jechuudha. Dhiiroonis kana hubachuu qaba. Hayi obboleettii sirraa duute si deeggara jirraa beeke silaa. Bulchiinsa kee keessatti namni bulchiinsi naannoo biraa dhufee ajjeese obboleettii teetan. Sigalee anaaf sagalee ta'uu jirra. Sagaleen tu si gargaarti malee si miituu jechuu jirra nuti. Akkasin nu hubadhu gaafa rakkoo seeraan alaa sirra duulan warri dura dhaabbatee mormuu ture nuti bee warruma arra maqaan taaneetti maxxansuu fi wanni godhuudhaaf yaalamu kanaatitu Khadiroon mee badii isaa lafa kaayaa yookiin dhimma dhuunfaa irraa qabdanii rakkina irraa qabdanii jennee warri dura dhaabbachaa bee nuti jechuu beeku. San hubachuu qaba. Khadiroo, we don't have a problem with you. Rakkina takkallee soo qabaachuu hin dandeenyu hin jeebar. Nama seenaa dirree dawaa jijjiire keessaa nama tokko ati. Yeroo duraatiif dhalataan dirree dawaa magaalaa san bulchi ati seenaadha turuusiif. Garuu seenaa tee bareedduu dhiiga obboleettii teenyaa tana deebistee akkasitti bareedinaan fixattee yoo aangoo gadhiistee aangoo yoo gadhiistee irra jira je'eetii yaada'an. Sana immoo nama si yaaduutu waan akkanaa si himaa jechuudha. Politically waa hedduu miidhaansaa hedduudha nuti akka hawaasatti. Ana si gaafachaa jirraa jechuudha. Faayidaan dhuunfaa as keessa hin jirtu
jibbansi dhuunfaa as keessa hin jirtu. Waan nama individualitii miti kan itti himu jiru. Akka gareetti wanni Amigo. qabannee nuti deemnu. Yaa mee ati namoota meediyaa kanarraa nasiyaan nama tokko waa'ee nasiyaa lafa kaayaa ana ajandaa godhadhaa je'ee waan biraa oofu kana ati nama wallaalaa jettaa immoo nama kana mee sammuusaa akkamiin mataatti? Namni kun Laala. naaf akka horiitti ilaala. Nasraa teenya laali. Ani wanni takka namni yeroo kanatti haala garagaraatiin qadiiroo itti dhiheenya qadiiroo ibsuuf hunda obboleeyyan keenyaaf mirga isaati jeetii yaada. Garuu waa'ee jaalalaa fi kabajaan keessan karaa haqaatiin haa ta'u jeetii yaada. Maaliif dubbiin dhiigaa dubbii laaftuu miti beeka. Dhugaa. Dubbii namni akka laaftutti lafa kaayuus miti. Siif galaa. Namni hubannoo waa'ee siyaasaatiis tahee hubannoo hawaasummaatillee beeku kana ni beeka jeetii yaadaa jechuudha. Qadiiroo yoo itti dhiheenya ijoollee garee kanarraa ol namni itti dhiyaataan jiru. Garuu justice for nasiyaan kun nama qadiiroo duule namni itti fakkaatu immoo wallahi justice for nasiyaan siyaasarraa bilisa. Akkana la. Isa civic leader. Ammas gumboo nyaatanii deemuurraa bilisa. Bilisa namni gumboo nyaate mootummaa huttuu dubbachuu hin danda'u dura. Bakka. Kana beekuu qaba namni keenya. Namni waa faayidaa dhuunfaatiif deemu. Sila arra mootummaa waa gaafachuu hin danda'u. Duruu kiisha isaa keessa jira jechuudha. Sanii miti rakkinni keenya nuti. Qadiiroollee ni hubata. Uummata nu duulu kanarraa olillee qadiiroon ni hubataa waan nuti itti jirru. Yes. Gaafiin justice for nasihaa tana deebisiiti. Gaafii haqaa jechuudha. Gaafii vaayilensii wayin rabshaan takka keessa hin jirre. Gaafiin hawaasa walii buusuun keessa hin jirre. Gaafii ifaa fi bilisa dhiyeessu jechuudha. Gaafii mirgaati. Wali gaafachaa jiru. Akkan. Kuni yoo wanjala goote magaalaa egereen teenya akka hawaasatti magaalaa san keessatti maali? Egereen teenya. Thank you. Like egereen teenyaa maali magaalaa san keessatti? Arra yoo dhiigni obboleettii teenyaa kun lafa gannaqamee dabare ati aangoo gadhiiftee boru nama saba biraa achirra taa'a. Nama kana akkami gaafachuu dandeenya nuti? Kanaafuu dubbiintu wal xaxxiiti. Wal xaxxiiti obboleeyyan warri waan kana keessa jirtan hundinuu meeshinni keenya tokkoo fi tokko takkichaan dhimma nasihaati. Dhimmi nasihaa immoo nasihaan nama tokkoo miti. Hawaasa bal'aa achirraa buqqee faamilii 17 jechuudha. Dachii hektaarota meeqaan daangaa Dirree Dawaa hektaarota meeqaan lakkaawamtu uummanni naannoo kaanii poolisni naannoo Somaalee irra qubatee jira jechuudha. Sarbama kunis dachii teenya sarbanni. Kanaas hubachuu danda'uu qabaa jechuudha. Malee justice for nasiyaan nama takkaa miti. Lammada duutii nama takkaa fi lama qabdi. Hin qabdu duutii lakkoofsa hin qabdu bee. Akkasitti waliif haa hubannu. Justice for nasihaa. Jechi jedhu kuni ifaa fi bilisatti. Justice for nasihaa. Wanni ibsu dantaa hawaasa keenyaati. Akkan. Mirga wanni gaafachaa jiru. Mirga kana maa gaafattan jechuun immoo la gaafatii beelleefuu akkan hin jaamne beeku. Kuni waan hedduu garaa nama nyaatu si galee ijoollee teenya ilmaan Oromoo irraa waan hin taane takka arguun keenya hedduu waan garaa nama nyaatu akka nama dhuunfaatti akkatti yaanu si galee silaa dantaa dhuunfaa keessa jiraate mee as baasaatii dantaa dhuunfaa akka qabnu nu barsiisaa jenneen. Wanni dantaan dhuunfaa nuti nama takka maqaa balleessutti hin jiru akka mootummaatti illee jechuudha. Yes. Gaafii mirgaa gaafachaa jirra. Lubbuu baatee Gaafii mirgaa gaafachuun dachii saamamte ummata buqqee. Dachii Oromoo ta'ammoo akkasii. Waraanni liyyuu Laalammaa nuti mootummaa dhiifnee akka wal jidduutti atakaaroon uumamtu barbaadama. Never. Hanga dandeenyutti waan sanii hin dhageenyu hin agarru nuti. Namoota Wanni nuti agarru dhuunfaa waan qabnullee. Gaafiin keenyaas mootummaa irratti haa xiyyeeffatu. Mootummaa bulchiinsa naannoo Dirree Dawaa irratti haa xiyyeeffatu. Ragaalee hedduu takka wali qabaa jirra jechuudha. Waan kun immoo bulchiinsa Dirree Dawaatiifis gaarii miti.
akka hawaasatti nuti illee hawaasa keenyaafis gaarii Hadir kabajamoo bulchiinsa naannoo Dirree Dawaa gaafiin teenya tanuma duraan ati sitti himne sirriitti quba qabdu. Si eegaa jirra gaafii hawaasa kanaa deebisi nuti illeen galata guddaa nu biraa qabdaa jeetiin yaadaa jechuudha. Maqaan keetilleen maqaa bareedaa ta'a jechuudha. Sanii achi wanni feete dhiigarraa olii miti hawaasa keenyatti. Wanni feete gaarii dalagamte ta'a abbaa feete yoo jechii tanarra buute dhiiga ummata keenyarraa olii miti. Kana hubachuu danda'uu qaba bulchiinsi Dirree Dawaatiis. Sigalee gaafii itti jira yeroo obsaan eegu jirra obsaan deebisaa san nu deebisuu qaba jeetii yaadaa jechuudha. Gaafa waan kana nu deebise immoo akka dhimma dhuunfaa irraa qabnuu fi akka dhimma hawaasaa tahee addaan ni baafate inni nu. Akkasiitii galatoomaa atakaaroon hin feesisu nama takkaa wajjin illee deebisaas kan nuufiinis hin feesisu nuti xiyyeeffannaan keenya mootummaa Dirree Dawaa irratti ta'uu qaba. Enerjiin qabnu, wanni qabnu, beekumsi qabnu hundinuu gaafii san akka deebisuuf pireejara godhuun gama hundaa dhiibbaa irra godhuun feesisaadha. Sanirraa achi obboleeyyan keenya beekaniitis ta'e odoon beeynee dogongora keessa jiraniis piliis dogongora irraa dhaabbadhaa. Namni heeraa fi seera fayyadamee dhiiga isaa gaafatu nama wanjala dalagu jiruu miti. Nama hawaasa wali buusu jiruu miti. Shibbirii nama kaasu jiruu miti nuti. Welcome Biftule. Galatoome amigo. Yaa abboon dawwalanii shibbirii nama kaasu jiruu miti. Gaafii mirgaa gaafachuu jira. Mirga maa gaafattan jettanii waan mootummaanuu hin jenne. Obboleeyyan keenya irraa dhaga'uun qaanyi kun hedduu qaanyiidha. Mirga keenya hawaasni illee fuulduraaf illee mirga isaa gaafachuu karaa nagayaa fi nagayaa. Olaantummaa heeraa eeguun suma faarsa malee isin arrabsu. Baggaruu heera mimicciiruun seenaa xureessa. Seenaa dura ati galmeessite sanillee agartee bulchiinsa keenyaaf obbo Hadir Jawaar. Seenaa inni dura galmeesse akkuma obboleessa keenya Migoon jeetti bulchaa magaalaa sanii dhalataa magaalaa sanii ka dura bulcherraa tokko isa seenaadha jechuudha. Baggaruu seenaa bareedduu dura galmeessite tana yoo ammaan tana agartee haqni obboleettii teenyaatii fi olaantummaan heeraa hin eegamne biyya san keessatti seenumateeti xureessaa jechuu akkasitti haa hubatu kana jechuudha. Itti aanu haala madaa nuti olaantummaa heeraa si eegsisuudhaaf dandeettii hin qabnu baggaruu mirga dhalaa namaa ka biyya san keessa cabeef sagalee ta'uun kun kiraayimiidhaa miti. Kun ammoo dhala namummaa si godha. Namummaa keeti jabeessa malee waa takka illee hin jiru jechuudha. Ammaas namummaan wanni madaalamtuun haqaan yoo haqa malee ka sossootu taate gaati namummaan keetuu irruudha yookaan fayyaan keetuu irruudha jechuudha. Olaantummaa seeraa wanni nama eegsisu seeruma biyya saniituutu nama eegsisaa jechuudha. Maaliif seera kana ittiin bulchitaasi ittiin bulta namni tokkollee nu seeraa ol ka jiru hin jiru. Toosaniif jecha seeraatuutu bulchiinsa keenyaas dirqaa jechuudha akka olaantummaan seeraa eegamtu godhu jechuudha. Malee nuti si eegsisuudhaaf humnallee ittiin qabnu baggaruu sagalee ta'uudhaaf mirga qabnaa jechuun nutis. So akkasitti nuuf haa hubatu kana galatoomaa itti fufaamee namni biraa fudhadhaa. Seeni biftu yee biftu. Hai, assalamualaikum. Buran dursi cerang kian saya namni berang khatu batin cerang. Mana ada gati fuf. Heeti furadhu muna. Galatoma sunun dunu wan bareda khastan lal dugaan hanguma fedhe waa tahu
نما آخر رتي دوغمات ملكاوا الرا كانتيبا مقالات دردوا وان خنيو مالي هنقد وان دندهوني في خرا دندهون دان الرتي هجتي دمخون دم حواسات لما نمتك خدم فات اللي من أموني تك خوان هو بني ميديا خنرا ناسيا نمتك جاملة ناسيا نمتك كامتي لمي ناسيا زياد رب رحمتها قولوا في لما حواسا جندتك بوت وجه والقبط ويشو صح موت ما شورر كيسا جام أرى نمني تكور خدمة دنفا موت ما راقب نجور جبا دنفات اللي نمني موت ما خنا راقب نجور أرماه نمني خينيا نمني سبا خينيا نمني دلتان جند سني بيسا نهو جنجي حواسني بوتون اتجمع شولك أبايتشو واحد دولة دلية تهو في تراني أرلي أكسمت حواسني سا جاللك أبواف جالل مثلا أصو جرتوتي نمتك جالت شوفي مرقة في قافة تونس أكما جالت شو جرتوتي مرقة في قافة تونس المجرتي وان مرقة خيتي أكا حواساتك كنتي مرقة في قافة تونس المجرتي مرقة سر أران تنخرا سيراك أبي ساتين أصو هريرة بيسان التنباسين أصو حواسني خوالي قبهي نمنو خوالي فتين أصو بيسان خيسة شهورر كان تكتاتي أريو حواسني سوماليتي في حواسني أورومو يتشون إلمو في هذا في إلمو لا حواس غرغر چتمو دندو ليميتي حواس نمني غرغر مرو دندو ميتي حواسني خو يو ولي بوي بك همتو الجيسا يچو أكا حواسني خو ولي تنبونيف حواس خنا متا أدانو قبي لغاتي ينو أركي يجي حواسني خون غافتو جرمالي لما تكلم لي لما دون فاير راقب جور وانو خيو دلجيس وانو مسينا إسا بريتشو وانو ممقا إسا بريتشو الرج بلشيسا برخنا بلشيسا خديرو خيستي واني أكنا جيفمتي تفي موتو من بيجبرو رفتي بيجسا خيستي يكا خنا راوتي وان سني رايلي وان تكيقولوا لدبو يتشوليس تكينيو ما إسا تكيسا ماني حواسني حواس وان قولوا دندوس نقودا وان قولوا وان هم نساتي أوديس نمدي سايشو غيرو بكتنتي خمقان إسا تكاتو إسا مالي بلشيسا زبانا إسا يرو إسا خيستي واني يكي أكنا خون هجتمي وانو خون أوالمون إسا أفا فرقو دمالي حواس براتي حواس لفصل قبطو ميت حواسني أكفل أول قدوس واني يعني حواسني تكو سلاح ركبان والميدا واني براتي إني في دنجور إساف غرغارو جرتان وري أمو أران تنقبهي خبكسان تهي في خبكسان انتهين خدلو الرامال فيتن خدلو مال قرودن دي هاي بر أكن هيتشون خدلو نمامتي فوتو داين ما انجتشو دابر خدلو مال قرودن دي هيتشون إسين إسو مسارو مقادك إيسو دامالي نمنوخو نما أنقو قبو نما دنديتي قبو نما حواسني فلتي جالتي أتشخايتي خوني إساتك إيسو دامالي إسا فرمومتي يا جرخي نانا متى جيجان أكانت تسيما سكري أغرتي نان أكانت تسيتاجبي أغرتي جيجان الروان أتهاسويتو وين سيارة واتك قرون دنديسة واتك ججيرون دنديسة وروني أكري سنجت خون خدرو سوني سنتاجب عبر نمني نمساتي فالمن نبر نما ديوس عبر نما في ربي اللي رنجالة بر وبليسخيا وإلمو هادتياتو يوتاتي أكو بليس جالدتي لغاتي يسقافد دي لغا حواس خياتي سقافد إسين تاجبا أرخ دورو ما سنو نما ديوسا نما ساتي فالمني نما ساتي هنقوق أبني نما سا هنجالني أبان فدي هنجالتو نمني تاكي إسين الراقم مچو هنقابو أكلمتك ورقا ربي بيفرنجي تناس بيتي خان مربي رامل كيسي رامل كا وربي يو بيفرنجي سيجيسي خيشو مهريات ايتي عمري سلال تسيس أتي خسارة قدوك أبدا بيكردو نموني وانا كنا عمل مصلحة خيشة نما إيجاني دنتا متافيتي يتشا وغانا ما روي سوداف وغالو بو حواسة تكاخ بوكي نتي أرى سلال إمخوني إما ديرين أواتي الليمتي إما أورومو راجع ديبي ونخوني هكهرر جي غوتوتي نانو أداتي ونخو نور دي مجر أرى تقومني موتو ما نانو سنتيس سجرتي ونخو نور أبتشوك أبيني ولين فالمنو مالي أرى لبو نما تكا لبو للميسيتين فكاتين نما لبو نما تكاتي يقوق أبيتو لبو خماتا ما في اللي يقوق أبو
nama lubbuu nama takkaa maaliif akkana taati je'ee itti gaafii gaafateetu gaafa haati tee waa taatee obboleettiin tee waa taatellee akka itti waa gabbaatee nama gaafattu beekuu dandeessaa jechuudha. Gaafa tanaan dho'iseettee numa qinqiqamte haadhateetiitii fi taabbaa keetillee si jala dhokatti. Maaliif kalee akkas jiyaarraa akkamittiin akkana jaasitti ulfaata booda. Kalee waan takka godhuu hin dandeessan je'ee baruu beekadha magaalaa Harargee keessatti yookaan Oromiyaa keessatti namni kaajjeefamaa jiru gosaanii miti jara keenya. Gosaa fi gandaa fi intala abaluutiin ajjeefamutu hin jiru. Namni waan Oromoo ta'ee fi Oromoo fi Oromummaa fi lafa Oromooti jecha du'u jira malee namni filatamee gosti takka ta'a ajjeefamu jirtu ammaa wanta duulli irra banamu jiru tokko illee hin jiru. Carruma wanni kun abbaa fedherra ga'a malee. Gosatiyyaatu arraan kana ammaa aangoo harkaa qaba. Ammaa gosatiyyaatu bakka sadarkaa guddoorra jira. Lakkiyaan dhiigni kun nannaqatu wannummaan kun namnummaan kiyya aangoon arraas ni dhufti boruus ni qofti. Garuu arra kanaatu aangoorra jira boruu hadhuuf rabbii beeka. Hasanitti aanus rabbii beeka. Ati akka hawaasaa takka yeruma hundaa'uu dhiiga hawaasa keetii waan fedhee haa ta'u dhugaa hawaasa keetiitii fi dhugaa lafateetirra gosti tagumaan walirraa kafalani malee ta'aangoo walirratti dhiibbaa godhanii miti. Mootummaan har'a kadiroo yoo aantummaa namni nurra itti aanu jiru. Garuu nama seera harkaa qaba seera sadii nama bulchu jira malee gosaan nama bulchutu hin jiru kadiroon. Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessa jirtu sabaa sablammii san seeraan bulcha malee gosa takka ta'e inni jaalatee gosa takka ta'e inni jibbuun qabu. Kanaafuu waan hin taane sammuu teessan keessatti uumtanii bakka isin nyaannee fi nama isinirraa quma hin qabneef seenaa keessanillee hin fokkisinaa seenaa gurbaa kanaatillee hin nyaatinaa. Arra namni yoo dhugaadhamee maqaa isaa hin shororkeessu je'ulleen keessaan yoo fedhe yoo akkasitti kaawwalidhee kanama tokko eeguu gosatti jejjee quuqamee fakkii nama sana yoo hiriiroo qabaachuu qabaa kaayee bilaashi namaa namni akkanuma namaa lola. Waan irraa barbaadu san hawaasni gaafii kabajaan seeraan hawaasni keenya dhiyeessu jiruuf tanarratti waan godhamuu qabu waan irraa hawaasni gaafachuu qabu gaafii afran hawaasni keenya gaafachuu jiru san deebisuu qabu. Tasanii alaallee yoo biraallee dhuftee dirqama hawaasni tokko gabbee gaafii mirgaa yoo si gaafate mootummaan tokko waan san irraa dubbachuu qaba. Mootummaa fonqolchaa miti hiriiraa miti magaalaa ka'anii akka maafiyaatti dhagaan magaalaa tumuu miti mukaan magaalaa gubuu miti. Gaafii mirgaa sagalee kabajaatiin jechoota naamusaatiin namni hogguu waan takka si gaafate atilleen akkasumatti bakka sanirra dhaabbattee kabajaan hawaasa san gaafii isaanii deebisuu qabda. Jaasilatti illee dheereessee yeroon illee wal jala geessee jirti baallamni kaantiibaan keenya waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Kabajuma yeroo saasan illee kabajnee fi nutilleen daangaa ittiin dabarree kabajaa garuu kaantiibaaf qabnuuf hawaasni keenya ol dachee akkasumatti hayajee ol dachee miidiyaarraa ol galuudhaaf ijoollee gaddachaate jechuun faarsee bulaan aboo faarsee bulaan kun rahmatumaa fedhaa umee rahmata karadhaaf mee bakkuma ani ni dur takka aaruu ittiin aaruu ture amma garuu na naasisan wallahi na naasisan ilaa sadarkaa agartanii abrii haala dhaabbatanii uummanni san namuma faarsan hin beekamu. Galatoo. Abshira iddoo kan jalira kan isaan jedhee jira. Waa sirrii jettee laagi nuti waan ifaa fi bilisaa beeki gaafiilee teenya tana keessaa dogongorrii waan dhabamee fi nama dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu irra filatanii jechuudha. Kuni waan sirrii miti obboleeyyan ta'e. Atiis namnummaan fedheewu heerri magaalaa takka keessa gidee cabe heera saniif itti gaafatamummaa kan qabu bulchiinsa magaalaa saniiti. Adeemsa sanuma jala deemneeti obboleessa keenya bulchaa magaalaa Dirree Dhawaa gaafachaa jirraa jechuudha. Kana bulchaan kuni caasaa mataa caasaa bulchiinsa Dirree Dhawaatii jira keessaan hoogganamu jechuudha. Miira keessa seenaa namni hawaasni irraa miidhaa seensiidhaa jechuudha. Itti immoo hawaasa bal'aa jiraa jechuudha. Akkasitti haa hubannu iyyaa iyya dabarsaa hawaasni keenyaas akkanatti haa quba qabaatu waan kana adeemsa kana.